Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Olmaan akkami kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo amajjii 2 bara 2020 eegaleera. Sagantaa irraa keessatti barataan Oromoo tokko Yuunivarsiitii Wallootti ajjeefamu. Ati lama irratti argine unni ganama achi dhaame buluusaa ganama dhaamusan binnu. Kaaseeroo fi dhagaadhaan dhaane ni bitta. Jiraattotni magaalaa Amboo nagaan ba'anii nagaan manatti galuu yaaddoo ta'eera jechuu. Uummanni waraanamuu isaa qofa miti kan si yaaddeessu beektaa. Sibiilli tokko sibiila nama tokko waraananii deebisanii namni biraatiin waraanamu du'a lammaffaa du'uudha. Naannoo Amaaraatti daa'imman ukkaanfamuun ajjeefaman keessaa abbaan mucaa ganna 9 ajjeefame waan ture yoo dubbatan. Minus gadilanaachuu noo. Maalis hin gooneerra adaraanuuf gadhiisaa nu hijeessotadha. Homaa hin qabnu yommuu isaaniin jennu isin waliin dubbii tokkoyyuu hin qabnu. Kan barbaannu birrii waan ta'eef fidaanuun jedhan. Kaasaniif dhiyeessu Zalaalam Taaddisaati turtii gaarii. Guyyaa har'aa Yuunivarsiitii Walloo kaampaasii Dasee keessatti barattootni haleelamuu fi lubbuun barataa tokko akka darbe pirezidaantii Yuunivarsiitichaa Dr. Abaatee Geetahuun himan. Barattootni dubbisnee tokko tokkos yaaddoo nageenyaa Yuunivarsiitichaa keessatti qaamoleen nageenyaa callisuun nu ilaalaa turan jechuun komataniiru. Hamzaa Hussein gabaasa qaba. Guyyaa har'aa Yuunivarsiitii Walloo kaampaasii Dasee keessatti barataan tokko haleelamee bakka itti kufee ture lafaa kaasuun erga hospitaalaan ga'anii booda achitti lubbuun isaa darbuu barattoonni Yuunivarsiitichaa dubbisne nutti himaniiru. Uummanni bakka nagaadha jennee yeroo barumsaaf deemnu mucaan immoo bakka akka achumatti mangaratti deemuun arganne garoomsaatti geessine. Sa'aatii 2 irratti argine unni ganama achi dhaame buluusaa ganama dhaamusan binnu. Kaaseeroo fi dhagaadhaan dhaane ni bitta. Maarkeetingii barataa 2010 wajjin dhufne mucaa balee roobeera. Poolisoonni bukkee yaabachaa turan argine hospitaala geessine. Odoo guddiyaatti deemnu irratti bakkumaan bakka mucaan kun odoo fuula deebbatu duubaan dhaanii cimaan ijjisaa kana keessa dhaanii dhimmi isaallee dhaabatu didee kan gidduu keessaatti manni yaalaa sun hin dandeenye rifarii barreessanis odoo diiban bakka dadhabanii cimaan lubbuun isaanii keessaa baase. Dubbiin durumaanuu Yuunivarsiiticha keessa turuu fi dhibdee uumamaa ture irratti mariin gaggeeffamee akka ture ka dubbatan barattoonni kunneen har'a wayita lubbuun barataa kanaa darbu humni nageenyaas ta'e bulchiinsi Yuunivarsiitichaa callisee nu ilaalaa ture jedhu. Yaan gammoo namni gaggeessu kan pirezidaantiin biyya namni korpeelee nu gaafanne waraanni isaanii keessa garagalee bakka lolaa formuushin bakkanatti meedanii rifarii barreessanii amma mana achi jiru. Kan hunda ka godhaa poolisii irraa tammas. Rakkoon kan bubbule ta'uu fi mariidhaan araarri erga bu'ee booda kan ammaa tasa dhalate ka jedhan pirezidaantii Yuunivarsiitii Walloo Dr. Abaatee Geetahuun guyyaa har'aa barataan tokko ajjeefamuu fi kaan miidhamuu dubbatan. ረጅም ሰዓት የወሰደ ውይይት አድርገን rakkoo ture irratti mari'annee nageenya buusnee erga barataan gara barnootaatti deebi'ee har'a barattoonni gamoodhaa gamootti dhagaa walitti guuruu eegalan. Lola kana keessa barattoonni 2 miidhaman, tokko kan hojii ijaarsaa irra jirus miidhameera. Barattoota miidhaman keessaa tokko du'eera. Hojii gaggeessaan hospitaala referaalaa magaalaa Dasee obbo Said Yusuf barattoonni 2 haleelamanii hospitaala isaanii seenuu fi tokko lubbuun darbuu dubbatu. ሁለት ተማሪዎች ናቸው የተጎዱት። አንደኛው barattoota lamatu miidhamanii dhufan. Tokko wallaansi erga taasifamee fi ture booda lubbuun isaa dabarteetti, tokko garuu ammaaf nagaadha. Barattoota kanneen qofa hospitaala keenya kan dhufan. Nageenyi jira jechuuf haala nu rakkisirra geenyeerra ka jedhan Dr. Abaateen rakkoo mudate mariin furuun cinaatti poolisiin federaalaa akka eegus gooneerra bakka eegumsi kun jiruttidha kan raawwate jedhan. Amma nagaadha yoo jennu ammuma jeequmsi dhalata. Kun immoo wayita dhibdeen barattoota saboota garaagaraa gidduutti uumamu daran hammaataa jedhan. Yuunivarsiitiiwwan kun akkuma rakkoo nageenyaa humnaa oliin cufamanii jiran gama keessaniin gara kanatti ni deemtu moo furmaata akkamii keessu jedhamanii wayita gaafataman gonkumaa jedhan. አደረጃጀት አስተካክለን Ijaarsa keenya sirreessinee barataa sirmaachisnee nageenyi waaraa akka dhufu goona malee cufuun filannoo keenya miti. Cufanii eessa deemu? Bakka deemanittis amala badu eessatti ganna dargaggeessa kana? Bu'aan isaa maal akka ta'e beekna. Cufuunis dhibdee biraa dhala waan ta'eef isa hin filannuu jedhan. Rakkoon kun bara 2008 irraa eegalee akka harkaa isaan qabu ka dubbatan Dr. Abaateen kana qolachuuf murtee jibbaataa barattoota sabaan qoqqoodnee gamoo garaagaraa keessa akka jiraatanii fi poolisiin daangaa isaanii gidduu buufatee akka eegu gooneerra jedhan. ዶርም ውስጥ እኮ ጓደኛ ተናንቀዋል። Doormii keessatti hiriyoonni wal hudhaniiru. Sabaan wal qoodanii wal ajjeesaniiru. Kanaaf adda baasu malee furmaati biraan jiru. Hanga nageenya amansiisaan bu'utti akkasumatti itti fufna. Fakkeenyaaf har'a nyaatallee dabareedhaan nyaachifne. Ammallee garuu kanneen waliin jiraachuu barbaadan jiru. Garuu kanneen sodaa qabanii fi miira keessa galanii jiran doormiin adda baasnee jiraachisna jedhan Dr. Abaateen. Bara kana keessa yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti okkarri mudachuu fi lubbuun barattootaa darbuun irra deddeebiin mudachaa tureera. Yuunivarsiitiiwwan akka Waldiyaa, Gondar, Dabra-Taabor, Dirree Dhawaa, Wallaggaa keessatti lubbuun barattootaa darbuu yuunivarsiitiiwwan kunneen ibsaa turan.
Ministeerri barnootaas hokkara yuunivarsiitiiwwan keessaa tasgabbeessuuf tarkaanfiiwwan fudhataa ture keessa yuunivarsiitiiwwan biyyattii poolisoota federaalaan akka eegamanii fi sochiin sa'aatii 4 booda akka hin taasifamne taasisuun isaan ijoo turan. Darbees yuunivarsiitiiwwan tokko tokko rakkoo nageenyaa humnaa ol ta'een hanga cufamuu kaga'an jiru. Kanneen keessaa yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa sanbata dheengaddaa erga barataan tokko gamoo irraa darbamee haala suukanneessaan ajjeefame barattoonni akka mooraa gadi dhiisanii ba'an murteesseera. Yuunivarsiitiin Wallaggaas barattoonni hanga xiinsammuun isaanii barnootaaf qophii ta'utti gara maatii isaaniitti akka deebi'an murteessuu isaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa irraa hubanneerra. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 18 bara 2012 ijoolleen ja'a naannoo Amaaraa gidduu gala Gondar aanaa Xagadee keessatti erga torban tokko oliif ukkaanfamanii turanii ajjeefamanii ture. Ijoollota ajjeefaman kana keessaa Xigaaboo Dassaaleeny mucaa waggaa 9ti. Abbaan isaa obbo Dassaaleeny Maalladee haala ilma isaaniitti dhaban yoo BBC'tti himan akkas jedhu. Ani oomisha sassaabuuf gara gammoojjii deemeen ture. Innis ana waliin horii tiksuuf deemee ture. Sa'a 7 booda horii bishaan obaasuu deeme. Horiin dhufanii inni achumaan hafe. Anis gammoojjii keessa qaxxaamureen barbaadaa ture. Kanaan duras dhimma dhuunfaan dubbii warri qaban akkasuma ukkaanfamaa turan. Akkasuma godhanii jedhee yaadaa ture. Booda shiftoonni bilbilanii hiineerra. Nama tokkotti birrii 100,000 20 fidaa ijoollee 8 qabneerra jechuun bilbila hatanii qabataniin nutti bilbilaa turan. Maal isin gooneerra adaraa nuuf gadhiisaa nu hijeessotadha homaa hin qabnu yommuu isaaniin jennu isin waliin dubbii tokko iyyuu hin qabnu kan barbaannu birrii waan ta'eef fidaa nuun jedhan. Shiftootni kunneen bilbila ijoollee keenya ukkaamsanitti kennanii akka nu waliin haasaan gochaa turan jedhan obbo Dassaaleeny. Ijoollee keenya bilbila kennanii nu dubbisiisaa turan. Birrii ergaa yoo hin ergitan tahee deebitanii nu hin argattan jedhanii dubbataa turan. Nuyis shiftootatti tole birrii walitti qabaa jirra. Adaraa hin beelessinaa, hin reebinaa jennee itti himaa turre. Garuu ni ajjeesu jennees waan hin yaanneef birrii walitti hin qabne. Booda birrii argachuu hin dandeenye nuuf gadhiisaa jechaa turre. Didanii guyyaa 8 booda ajjeesan. Mucaa yeroo dhukaasanii ajjeesan miliqe tokkotu odeeffannicha poolisiitti himnaan akka ajjeefaman dhageenya. Ijoollee xixiqqaa akkasii ajjeesu jennees hin eegne ture. Ammayyuu ijoollee hafaniifis ta'e ofii keenyaaf yaaddoo keessa jirra. Jireenya keenya akkamiin akka geggeessinu nutti bitaacha'eera. Amma ijoolleen keenya hafan manaa bahaan jiran. Bakka bu'aan itti gaafatamaa qajeelcha poolisii aanaa Xagadee Inspektar Ishetee Gabrahiwoot ammayyuu shiftoota jedhaman to'achuuf qorannoo irra akka jiran BBC'tti himan. Erga odeeffannoo dhaqqabee ammayyuu hordofaa jirra. Lakkoofsa bilbilaa birrii fidaa jedhanii ittiin bilbilaa turan qabannee teeleef kennee qorachiisaa jirra. Hordofnee nama lakkoofsicha baase qabanneerra. Garuu eessuma kootti gurgureera nuun jedhe. Isa mana hidhaa galchinee eessuma isaa bilbila biraan arganneerra. Namichi Maqaleen jira nuun jedhe. Anis dabarsee gurgureera nuun jedhe. Humni ittisaa ammoo akka naannicha to'ataniifis gaafanneerra. Itti dabaluun Inspektar Isheteen shiftootni naannichatti irra deddeebiin namoota qabuun saamaa akka turanis himaniiru. Kun waanuma beekamudha. Naannoo keenya shiftoonni jiru. Isaanis konkolaachistoota dhaabsisuun saamuu kaansuunis raawwatamaa ture. Namoota akkas godhan hedduus qabannee akka to'annaa seeraa jala oolan gooneerra. Erga ajjechaan ammaa kun raawwate ammoo namoonni shiftaadha jennee shakkinuu maatiin isaanii badaniiru. Nuyis ni shakkina. Erga maatiin isaanii dhokatanii ammoo gumaadhaaf akka hin ajjeefamne gochaa jirra. Kanaaf shiftootaan akka ajjeefaman ta'uu odeeffannoo argachaa jirra. Namoonni lubbuu namaa ajjeesanii bosona galanis baay'ee ni jiru. Galmee isaanii qabna. Isaanis waan akkasii raawwatu. Ajjecha ammaa kanaaf garuu to'annoo jala kan oolan hin jiran. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti oduun gaggabaabaa isinitti hima. Miseensi mana maree fi walitti qabaan koree dhaabbii damee dinagdee naannoo Beenishaangul Gumuz har'aa ganamaa dhimma hojiitiif Asoosaarraa gara Naqamtee osoo imalaa jiranuu laga Daabboo erga ce'anii bakka Beengwaa jedhamtutti humnoota hidhataniin ajjeefamuutti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii naannichaa BBC'tti himan. Qondaalli mootummaa ajjeefaman kun obbo Abdullahi Soojar akka jedhanis mirkaneessaniiru. Garee tokko garas ergee qorachiisaa kan ture gumiin dhimma Islaamummaa Itoophiyaa haleellaa masjiidota mooxaa irratti gahee itti yaadamee fi karoorfameeti jedheera. Gabaasa kana miidiyaaleef kan dhiyeessan Ustaaz Badir Hussein gochaa raawwatameen xiinsammuun hawaasa musliimaa magaalichaa miidhamuus taajjabne jedhan. Keeniyaa naannoo Laamuutti haleellaa hidhattootni Alshabaab konkolaataa deddeebisa uummataa geessisaniin namootni 3 du'aniiru. Konkolaataan kun Mombaasaarraa gara Naayiroobiitti imalaa akka ture qondaaltotni mootummaa himaniiru.
Somaaliyaatti hiriira mormii haleellaa Al-Shabaab dhaqqabsiisuu irratti mootummaan qindeesse irratti namootni hedduun argamaniiru. Hiriirri mormii kun sanbata darbee haleellaa Al-Shabaabiin namootni 80 ajjeefamuu hordofee kan qophaa'edha. Sagantaa xumuraaf qaban irra geenyeeti kan jiru namoota hedduun akka giddugala qabsoo Oromootti kan ilaalamtu magaalaa Amboo erga nagaan irraa fagaattee bubbulluu isheeti kan himan. Gochi meeshaa qara qabuun nama diruu magaalattii keessatti daran hammaachuu irraa kan ka'e nagaan bahanii nagaan qe'eetti deebi'uun yaaddoo guddaa ta'eera jedhu jiraattotni. Baqqalaa Toomaa gabaasa qaba. Amboo har'a akka weellifameef kana hin jirtu. Aduun inaan miili hunduu gara qe'eetti ariifata. Manneen daldalaa ni cufamu, geejjiba argachuunis daran rakkisaadha. Sababni ammoo meeshaa qara qabuun nama waraanuu fi saamuun waan hammaateef sodaa nageenyaa uumameeni. Guyyuu osoo namni hin waraanamin hin oollu jedhu jiraattonni. Waan hojjetatu sa'aatii 12 booda of shakkaa balbala isaa cufataa hedduu gurguratee hin galle hedduu hojjetatee ijoollee isaa barsiifne si gaddisiisa. Uummanni waraanamuu isaa qofa miti kan si gaddisiisu beektaa. Sibiilli tokko sibiila nama tokko waraananii deebisanii namni biraatiin waraanamu du'a lammaffaa du'u jechuudha. Gamteessaa Riqitaa waggoota dheeraaf magaalaa Amboo keessa jiraateera. Waayitamaa magaalaa Finfinnee jiraata. Torbeen muraasa dura namoota hin beekamneen waraanamee irraa hafe. Ganama sa'a 1 biratti hojiidhaaf gara Finfinnee deemuudhaaf anaa imaalitti namoonni eenyummaa isaanii hin beekne uffannaa addaa uffatanii namoonni baay'een isaanii 8 ta'e magaalaa Amboo ganda duwwaa 2 keessatti na eeggatanii achumaan keessaa tokko osoo hin argine dukkana keessa ta'ee utaalee seenaa qabe namoonni 2 shukutii qabatanii jiru. Sadan isaanii saanjaa qabatanii jiru. Namoonni 3 ulee shimalaa qabatanii jiru. Jalqabanii seenaa qabeessin harka fi mirgaa irree gubbaa suubeen na waraane. Warreen kaan immoo kiisii yookaan kophee uffatee jiru keessa bitaa mirga kiisii jedhanii eenyuun qabu namni na shaamani. Kootiin uffatee jiru. Duraan halkan haga sa'aatii 3tti daldalaa akka turan kanatti hime daldalaan jiraataa magaalaa Amboo tokko amma aduun inaan cufnee gara mana keenyaa gallaa jedha. Bulchiinsi magaalaa Amboo rakkinicha akka jiru ni amana. Rakkoo kana furuuf nageenya magaalattii bakkatti deebisuuf hojjechaa jirraa jedhu itti gaafatamaan waajjira dhimma nageenyaa magaalaa Amboo obbo Hinsarmuu Dalasaa. Amma yoonaatti rakkoo kana ta'ee kan arginu namootiin kun amma yeroo tokko magaalaa kanarra alarraa akka dhufan yeroo uummata irraa argan waan nutti agarsiisu. Magaalaa kana keessas immoo harka keessa qabatanii keenyi isaanii akka jirudha kan hubataatti jiru. Ammallee xiinxala bal'aa geggeessaadha kan jiru. Eenyudha isa jirullee odeeffannoo ni jira. Odeeffannoo bal'aatu jira. Kan ammoo callisee uummata nama hidhootoon ta'in dhugaadhamoo dhugaa miti isa jiru kana qulqulleessinee tarkaanfii seeraa fudhachuudhaaf adeemaadha kan nuti jiru. Namoonni amma dura sababa kanaan shakkamanii to'ataman jiru. Ni jiru. Tarii lakkoofsaan nama meeqa akka ta'e nutti himuu dandeessu maalirra akka jiran isaan? Lakkoofsaan akkasitti addaan baafne garuu hin jiru. Kaleessumallee namni to'atamee ni jira. Eenyummaan warreen nama waraanan kanaa fi maaliif gocha kana akka raawwatan qaama nageenyaa magaalattiittis ta'ee jiraattotaaf hibboo deebii barbaadu. Jiraattonni gariin lakkoofsi dargaggeessaa baay'achuu fi wanti hojjetan dhabamuu akka sababaatti kaa'u. Gariin ammoo gareelee harka lafa jalaan mootummaa fi dhaabbilee mormituun ijaaramanitti quba qabu. Jiraattonni BBC'n dubbise irra caalaan dhimma kana qaamni nageenyaa mootummaayyuu harka keessaa qaba shakkii jedhu qabu. Raawwateellee qaamni seeraa poolisoonni isaan hin beeknatti dhufan akkuma konkolaataa geejjiba daandiirra deemanii callisanii gara jahaattoonni deemanii callisanii daandii qootanii irra darban qaamni nageenyaa yookaan poolisiin magaala keessa jiruu fi nageenyaa magaalittii irratti ejjennoo fi hojii inni qabu baay'ee ilaalcha gadi bu'aadha. Dhimma kana hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa magaalattii obbo Hinsarmuu Dalasaa gaafadheen komiin qaamoleen nageenyaa harka keessaa qabu jedhu dhuguma jira naan jedhan. Komiin akkasiin jira. Garuu immoo qaama poolisii kana keessa eenyudha abbaatti godha jennee gaafa wanni jennu namni walumatti qabee poolisiitti quba qabuutu jira. Qabatamaatti garuu waan kana rakkoon kun keessa keenyaanis ta'uu waan danda'uuf isa kana ammallee xiinxalaa fi hojii kan nu barbaadudha. Uummata biraa gama eeruu kennuu fi ragaa bahuutiin hanqinni jira ka jedhan hanga'an kun gama kanaan uummanni qaama nageenyaa deeggaruu qabaa jedhu yeroo gabaabaa keessatti uummata keenya yaaddoo nageenyaa keessaa baasuuf karoora baafnee hojjetaa jirras jedhaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala kanaaf qopheessine asumarratti xumurreeti kan jirru qopheessaa sagantichaa Hamzaa Husee waliin ta'uun kaasiniif dhiyeessee Hanzalaalam Taaddesaatiin ture odeeffannoo dabalataa BBC Afaan Oromoo.com irratti argachuu dandeessu nagaan bulaa.